Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Shamarra kafuun urruun amantii biroos irra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Egaa ka obboleettii teenya takka mana isiin waggaa meeqaa xaartee biyya namaatitti. Jalaa gubbaan baatee fooqii namaa hirriba ofii dhabdee yoo dadhabdu saramikii irra ciisaa kun waan hunduma kennaati jechuudha. Ni beektan dalagaa mana namaa dalagaa biyya Arabaa. Kana dalaydee waggaa meeqaaf waggaa jaaf dalagaa isii lifaatiin isii xaariin isii jalaa diigamee jechuudha obboleeyyan kiyya Adaamatti. Isinillee obboleeyyan kiyya kanarra waa barattuu lafa kaartaa fi pilaanii hin qabne lafa seera hin qabne lafa higgaawii hin taane lafa caraqaa hin bitinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Homaa isiniin fayyadu boota bareedaa jiraachuun isaa waagaan isaa qannasuun isaa isiniif fayyaduun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Mana seera hin qabne bituu irra lafa duwwaa lafa seera qabu bitachuu isinii wayyaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Obboleettiin teenya ka xaarii isii waggaa meeqaa guyyaa tokkotti kunoo harkaa diigame jechuudha obboleeyyan kiyya. Rabbiin nu haa eegu rabbiin isin haa eegu hundumti keessanuu jarjartaniitiniin isinif bareedee yookaan bootaan isinitti tolee waan seera hin qabnetti hin deeminaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Rabbiin isin haa eegu maaliif xaariin keessan bilaashuma isin harkaa ta'a waan ta'eef booda isiniif fayyaduun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warri lafa seera hin qabne bittan harkaa qabdan dafaatii seeratti deeffadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa ka xaariin waggaa meeqa nu xaarreetiin hin jenne ka waggaa meeqa isiin xaartee waggaa 7 isiin xaartee itti laffaatee waa meeqatti taatee itti beeloftee hirriba itti dhabdeetiniin isiin xaartee gaafa galee keessatti of jedheetiniin hara itti baafadha. Lifaatii kiyya ka biyya namaati ka ijji namaa isaaf jecha nagarafi ka fuulli namaa isaaf jecha nagarafi ka isaaf jecha mana namaa keessa na dhaabe jetteetiniin gaafa isiin haratti baafadha jettu yoo akkan harkaa ta'u kana caalaa wanni nama gaddisiisu hin jiruun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Lafa seera hin qabne bitachuu irra birrii keessan baankii kaa'achuu isinii wayyaan isiniin jedhaanii mana seera hin qabne hin bitinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan asumaanuu lafa duwwaa bitachuu isinii wayya mana seera hin qabne irra lafa seera qabu gatii widdiidhaan lafa duwwaa bitachuu isinii wayya gaafa rabbiin isinii guute. Irratti ijaarachuu dandeessan waan ta'eef mana seera hin qabne bakka magaalaa guddatti argadhe jettanii bakka bareedaa karaarratti argadhe jettanii fiidaniituma dogongortanii hin bitinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan boru isin harkaa bahuun dhabuun keessan hin oolu waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyya waan seera hin qabne hin bitinaan isiniin jedha. Ni beeytanii dalaydanii akkamitti akka itti fiddan maallaqa kana. Warruma biyya namaa jiru qofa beeka waan ta'eef kanaaf dadhabbii keessan lafan balleessinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.